Harka kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti isin dhaqqabu jenna. Kun qophii addaati. Qophii addaa keenya keessaa har'atti dhimma filannoo wal qabatee har'a keessumaa tokkoon qaba filannoo marsaa torbaffaa kan bara 2018 akka lakkoofsa warra biyya kanaatti kan adeemsifamuuf jiru irratti namni tokko kan keessummaan keenyi irratti dorgomuuf dhiyaata. Dhuunfaan dorgomuuf dhiyaata jechuudha. Isaa wal qabatee adeemsa filannoo waa'ee dhimmoota ijoo inni dorgomuuf ka'ee fi qabiyyee sagantaa siyaasaa isaa maal akka ta'e guutummaa guutuutti cuunfinee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuudhaan kan isin biraan gahuuf jiru Hambaayiluu Nachooti. Gama ogummaa kaameraan ammoo Habtaamuu Abarraa nu waliin jira. Isinis haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Ani maqaa keessummaa kiyya isinitti himuurra inni jalqabumaa isiniif haa ibsu. Isa booda dhaabbataan waliin dudubbachaa turra nu waliin turaa jenna. Anaa dhufu keessummaa kiyya. Mana kanaafillee badaa haaraas miti ammoo xiqqoo nurraa fagaatteetta. Haa ta'uuti keessumaa daawwattoota keenya keessummaan koo har'aa kuni nama siyaasaati, barsiisaadha, dargaggeessa. So isarraa waa baay'ee baranna jechuudha har'a. Mee keessummaan koo maqaa kee daawwattoota keenyaa fi bakka jireenya kee akkasumas paartii ati qabatte maqaa isaa waliin yookaan immoo dorgomuuf kan kaate waliin mee daawwattoota keenya faana wal barii takka. Galatoomaadha. Maqaan kiyya barsiisaa fi barreessaa olaanaa Damee Badhaasoo jedhama. Ogummaadhaan barsiisaadha. Magaalaa Finfinnee kanatti filannoo biyya keenyatti bara kana marsaa torbaffaaf geggeeffamu mana marii magaalaa Finfinneetiif kutaa bulchiinsa Lammii Kuraa irratti dorgomaa dhuunfaa ta'ee amma duula na filannaatirra jirra. Kanaaf qophii filannoo irra jirra jechuudha. Fayyaa ta'ee barsiisaa olaanaa Damee Badhaasooti. Barsiisaa olaanaa Damee Badhaasoo bu'aa hedduu keessa dabarseera dhugaa dubbachuu fi qormaata adda addaallee egaa numa beeku warri si beekan tarii numa beeku dhukkubsatee sadarkaa sireerra ciisuurra gahee ture rabbiin garuu fayyisee har'a nu waliin teessiseera. Dhugaa dubbachuuf dargaggeessa qaroo sammuu bal'aa qabu waan hundaan maltiidaameeshinii nama yaadu. So ilaalcha siyaasaa fedha yoo qabaatu namni namummaa isaatti kabajamuu qaba. Ammoo namni dargaggeessa akkasii immoo bor bu'aa fiduu danda'a jedhamee itti abdatama. Kanaaf barsiisaa olaanaa Damee baga nagaan dhufteerra deebiini. Mee ittuma seensaaf akka nuu ta'utti maaliif filannoo marsaa torbaffaa miilana biyya kana keessatti adeemsifamuuf hirmaachuuf fedhii qaba agarsiiste? Atoo barsiisaadha. Barreessaadha. Nama siyaasaa ta'uun kee kanaan duratti hin beekamu ture. Maaltu si kakaasnaanumaanuu gara filannoo kanaatti dorgomuuf deemte ka jedhu irraa tokkaanee maaltu? Gaaffii bareedaadha. Dhugaadhaan ogummaadhaan barsiisaadha. Sanarratti immoo dabalataan ogummaan kiyya barsiisaa keessaayyuu barsiisaa seenaati. Ogummaadhuma sana fayyadameen gara barreessaa seenatti ce'e. Barreessaa fi qorataa seenatti jechuudha. Ogummichi na deeggaree akka sanatti ce'uu fi silaasanumaan quuqamaa fi adooddiin saba kiyyaa qabu yookaan immoo biyyuma kanaafuu qabu karma sana deemuu nan danda'a ture. Garuu imalaa gaammaa turre akkuma atu beeknu yeroo dargaggummaa keenyaa beeknees haa ta'u wallaallee nama siyaasaa taanee of agarree nuyi sabboonummaa Oromootitti kan turre sabboonummaan sun siyaasa ta'uu hin barre. Sabboonummaa keessa otoo gaafii eenyummaa fi waan Oromoo kana oofnuu nama siyaasaa taanee of agarree biyyi kunis beekamtii nama siyaasaa ta'uu nuu kennite. Sanaafis asuma waliinuu badhaasa manneen hidhaa biyya kanaa jiran amma federaalaatti baay'ee arganne. Ergasii garuu dhuguma dubbachuuf akkuma ati waan baay'ee narraa beektu siyaasuma kanatti hundeebuu jedheen maramee mana taa'ee ture. Balaan garaagaraa erga narra qaqqabee fayyummaan kiyyallee gaafii keessa galee ana qofa osoo hin taane maatiidhuma kiyyallee balaan garaagaraa egaa karuma maqaa kiyyaatiin irra gahe. Kana booda waanuma siyaasaa kanatti iyyuu hundeebuu jedheen dhokachuu filadheen ture. Gaafan taa'ee ilaalu immoo siyaasni kuyyuu maatii ciistee sireerraa haftee sirraa nafu. Amma inni bakkeen ciisutti natti dhufu anumti itti dhaquu wayyadeen ammallee filannoo itti deebi'ee jechuudha. Kanaaf hirmaannaa siyaasaa keessatti immoo tokko karaan itti hirmaannaa nageenya qabu keessatti raawwattu filannoo kanarratti qooda fudhachuudhaani.
Kanaaf filannoo biyya kana keessa amma biyyi kun heeyyamteen yoo heeyyamne ishiin rakkootti jirti. Egaa heeyyamtee immoo anurraa na fudheetuma itti deebi'ee jechuudha malee dura muufannaa fi akkaataa rakkoon irra geessan nama siyaasatti deebi'uun turre jechuudha dhugaa dubbachuuf. Fayyaa ta'e barsiisaa. Meegaa sanuu immoo ati kanatti egaa keessumaa dhaabbileen siyaasaa akka dhaabaatti miseensota isaanii yeroo filan yookaan immoo gara filannoo kanaaf qopheessanii irra jireessi bakka dhalootaa wal qabatee akka dorgoman yookaan immoo uummata isaanii bakka jiran hundumaatti miseensota isaa faffacaase keessumaa immoo bakka dhalootaa wal qabatee akka irratti dorgomanidha kan aadeffatame biyya kana keessatti mitiire. Haa ta'u ati numaayyuu akka ni beekuttis gandi dhaloota kee araddaa kanallee miti maalumaafuu gara magaalaa Finfinneetti akkatti dorgomtus taasise. Filannoon kees maaliif achi ta'e dubbiin filannoo dubbiin Finfinnee ammoo sanuu dubbii jabdu sanuu nama dhuunfaatiin dorgomtee darbuun hedduun waan ulfaatudha. Garuu ati sana filatteetti seentee maaliif filatte ka jedhuu naa kaanume? Asirratti gaafii waan lamaan wal faana sii kaasa Nacoo. Tokkoffaa an dhaabbileen otoo jiranuu dhuunfaan dhufuun kiyya akkan dura siin jedhe sana dura roorroo fi dhiibbaa balaa siyaasatitti narra gahaa ture sana dheeffaaf jecha dhaabbilee keessa harka koomifadheen jira. Kana dhaabbileen illee kabajumaan naa beeku. Anis kabajumaaniin waan irra jiru waan walii beeknuuf dhokadhee taa'uu wayya jedhee dhokadhee. Akkaan erga gaafa laalu akkan dura siin jedhe sana immoo namarraa naaf wati irraa haftee fi eeganarraa namni anatti itti dhaqanii natti hin dhufiiniif siyaasatti deebi'ee siin jedhe. Gaafa kana otoo iddoo dhalootaa jiru maaliif magaalaa Finfinnee filattee kan jedhu sila namni iddoo dhalootaa itti baay'inaan dorgoma. Amma ani yaayyaa gulallee sululama goru kana dhaladhee har'a achitti bakka bu'ee otoo hin jedhe dhuunfa daadhii miti dhaabayyuu bakka bu'ee halli naannoo sana jirus namaan eeyyamu. Garuu immoo dheebuun kiyyaa fi quuqamni kiyyaa amma bakka sana miti. Oromoonuu rakkatee kan qabsootti galee Finfinneedha balaa Finfinneeti. Jalqabuma qabsoon Oromoo utuu gaafa wixinamu kan inni wixinames Finfinneetti kan inni akka qabsootti seenamu godhames balaa Finfinneetti raawwatuuni. Balaa Finfinnee fi Oromoon waliin qaban Oromoon balaa Finfinnee kanatti waan inni ta'e. Oromoonis Finfinnee kana kan ofii godhachuufis haa ta'e miidhaan uummata isaa irratti gaggeeffamu Finfinnee kanaa ka'a. Inni sunillee akka furatuuf jecha qabsoon Oromootu kan eegalee balaa Finfinneetii Finfinnee irraayis. Anumti mataan kiyya immoo siyaasa seenee kanan of arge balaa yaayyaa gulallee yookaan lagama godiif osoo hin taane balaa Finfinneetiif siyaasa seenee of arge. Kana ani fate iddoo baay'eetti wal agarra waan ta'eef kanaaf madaan qaba Finfinnee irraa. Dubbiin dubbii Finfinneeti. Dubbiin dubbii Finfinneeti. Dubbii Finfinnee duuba immoo dubbii qabsoo Oromoomatu jiraadha. Ayyee. Fayyaa ta'e meegaa gara sagantaa siyaasaa keetti haa deemnu. Egaatii akka nama dhuunfaa tokkotti sagantaa ni qabda. Sagantaan siyaasaa barnoota irratti maaltu fooyya'uu qaba moo imaammata barnootaati qabdu ka diinagdee ka siyaasaa ka nageenyaa dubbii Finfinneetiin wal qabate maal godhuuf deemta ka jedhu irratti dhawataan akkasuma. Jalqaba ani namni tokko gaafa dhuunfaadhaan filannoo keessatti qooda fudhatu keessayyuu mana marii magaalaa Finfinnee haa ta'u mana marii naannoo haa ta'u ammoo bakka bu'oota uummataa sadarkaa paarlaamatiif illee haa ta'u dhuunfaadhaan gaafa dorgomu kaayyoon isaa mootummaa hundeessuu miti. Teessoo argate sanaan dhiibbaa gochuudha. Anis amma akka nama dhuunfaa'itti teessoo takka ittiin argadhu sanaan dhiibbaa uumuu barbaaduun qaba yookaan qajeeltoo dhuunfaan qaba jechuudha. Qajeeltoo dhuunfaan kiyya kun maali? Yoo nan teessoo kana argadhee achi galee hawaasa keessa taa'ee gaafaan jiraata ta'ee jiraachaa jiru waanan taajjabaa ture akka jiraateetti rakkina na quunnamaa ture. Rakkinni na quunnamaa ture sun immoo hawaasa kaanis quunnamaa waan jiruuf sanaaf rakkinoota sana furee argamuun ife jechuudha. Rakkinoonni sun immoo hawaasummaa irratti rakkoonni ni jira, diinagdee irratti rakkinni ni jira, barnoota irratti rakkinni ni jira, nageenya irratti rakkinni ni jira. So fakkeenya otoon carraa argadhee mana marii magaalaa Finfinnee keessa galee tokkoffaa gaafii Oromoon akka sabaatti gaafachaa ture gaafii abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu ani keessa taa'ee hojii raawwachiistuu dhala Oromoo magaalaa kana keessatti hojii raawwachiistuu ta'ee argame waan sila namni keenya ala taa'ee komatu sana achi keessallee carraa deebisuu nan argadha jechuudha.
tokko kana itti milkaa'ee jennaan dhiibbaa akkasii uumuudhaaf akka sabaattis saba biraa miina yookaan immoo akka biyyaattis saba biraa miina osoo hin taane haqaa fi dhugaa sabni kamiyyuu biyya kana keessatti qabu kabanyee fi waan silaa namni otoo nu miidhuu baate jennee ta'ee garuu immoo nu miidhaa turan ulaa sana duuchuuf yoon carraa argadhe jechuudha. Karaa nageenya irratti fakkeenyaaf magaala kana keessa baay'inaan nama baadiyyaadha dhufutu miidhama. Namni magaala kana keessa jiru baay'inaan rakkoo nageenyaa himatu. Kan rakkoo nageenyaa himatu eenyudha? Namoota baadiyyaadha dhufan. Inni sun immoo irra jireessa sabuma keenya kan baadiyyaadha dhufu. Kanaaf waan inni anaa miti namni keenya milkaa'ee magaala kana keessa yoo gale waan hojjechuu qaba jedhu namni keenya waraqaa eenyummaa illee akkaataan itti baafatan magaala kana keessa. Tokko yoo firaas keessaa qabaate lammaffaa birrii qabaate qofa baafata. Ani olaanaa damee rabbi na milkeessee jennaan bakkee kana sirreessuu barbaadan. Namni naannuma kana kiiloomeetira 40 irraa dhufee waraqaa eenyummaa dhabee gaafa waraqaa eenyummaa hin qabdu dhahee poolisiin qabee qoratu keessi koona dhukkuba beekte. Nama sababa asumatti dhalatee naannoo kana dhalatee sababa qarshii fi firaachi keessa dhabeef kaateen harkatti godhamee waggaa ija koo fuulduratti namni fuudhamee deemu. Garaa koona dhukkubsaa jechuudha. Kanaaf nageenya irratti kun yoon danda'e carraa argadhe namoota kana godhan mootummaa filannoo booda hundeeffamuu fi anillee teessoo keessatti argadhu sun anaafillee hiree naa kenna waan ta'eef hiree naa kenna sanatti fayyadamee kana sirreessuu yoo anaaf hin kennine immoo wannoon kun rakkoo ta'uu qorannoon adda baasee itti dhiyeessuu jechuudha. Maaliif jennaan isaaniifillee galtee ta'a waan ta'eef. So dhuunfaan dorgomuu dhiibbaa akkanaa gochuuf fakkeenya barnoota irratti immoo keessumaa barnoota irratti itti si dabaluuf dubbii kee dammaan qabee yeroo baay'ee dubbiin afaanii fi dubbiin barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti rakkoo guddaadha. Numaayyuu akkuma jette dhibbeentaa guddaan jiraataan magaalaa kana irri jireessa afaan Oromoon otoo dubbatamuu qabu yookaan immoo hojiirra ooluu qabu bakkatti hojiirra ooliintu jira. Kana jechuun immoo tattaaffii yookaan yaaliin afaan Oromoon kun waaltessuu hin jiru jechuu kiyyaa miti. Afaan Oromoo bal'isuun kun mana barnootaa gama bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin jijjiiramni tokko ni jira. Kana dhugaa haaluun hin danda'amu. Keessumaa dhimma barnootaa irratti wal qabatee waan adda ati nan gochuu danda'a jettu jiraa hoo moo kanuma ammaa imaammanni mootummaan barnoota irratti qabatee kana fooyyessu moo caalmaatti waan addaa kaa'uun hin dandeessa afaaniinis wal qabatee aadaa Oromoo duudhaa Oromoo dagaagsuu magaalaa kana keessattis maal gochuu akka barbaaddu ifa nu gochuu dandeessa? Barnoota irratti numaayyuu tokko kumaatuu naa kaastee fi na beektu barnoota irratti rakkoo qulqullina barnootaa fi hanqina barnootaa itti dhiyeenya nan beeka. Maaliif jennaan qooddataadha barsiisaadha. Barataan of jalaa qaba. Hawaasa barnootaatiin walitti dhihoo jirra. Qulqullinni barnootaa amma biyya keenya muudatee jiru kun sababni isaa eessa akka ta'e furuus dadhabnu baay'ee isaanii beekna. Kana irratti immoo carraa waa furuu argadhee jennaan tokkoffaa qulqullinni barnootaa hundee irraa maaltu akka qulqullinni barnootaa galman geenya dhorkaa jira kan jedhu sana fakkeenya biyya kana dhalootatu itti fufsiise ka jaalanus jibbinus dhaloonni kun immoo buurri dhaloota barnoota yoon ijaaramne maraatutu biyya harkaa fuudhaa jechuudha. Kanaaf jalqabumarraa namni biyya jaalatu namni saba isaa jaalatu dhaloota barnootaan ga'uun dirqama. Dhaloonni argatu kun immoo barnoota qulqullina qabu ta'uu qaba. Amma garuu wanni jedhamaa jiru barnoota qulqullina hin qaban akka barsiisaa ta'ee barnoonni nuti kennaa jiru qulqullina hin qabu hin jedhu. Wanni alatti odeeffamuu fi akka nuti jirru gargari. Garuu maal jennaan asirratti mootummaatu dhokachoo taphata. Mootummaan dhokachoo taphatuu fi aangaa'onni tokko waggaa dhimma isaanitti kenname hojjechuu dadhaban waa'ee barnootaa haasa'uu dhufu. Maaliif akka barnoonni kufe otoo beekanu? Barnoota fedhii dhalootaatu kufe barnoota irratti. Amma barnoonni akkuma durii jira waan saayinsiin akkuma durii jira. Barsiisan kan durii caalaa wantoonni garaagaraa nutti dabalamee kun faayidaadhaan haa ta'u kun immoo dirqiin haa ta'u akka nutti barsiifnu kan durii caalaa barsiisaa jirra. Garuu alatti kan odeeffamu akka feetummaan barnoota irra jiruuti. Akka feetummaan barnoota irra hin jiru garuu fedhii dhaloonni barnootaa qabuutu kufe sana immoo mootummaan cimsee beeka. Tokkoffaa qooda fudhattoota barnootaa hawaasa barnootaa kan jennu kana jireenya isaanii fooyyessuudha. Inni sun barsiisarraa eegala.
Barsiisaanii jireenya barsiisan jiraatu biyya kanatti namuu eenyummaa barsiisaanii barbaada. Eenyummaa barsiisummaadha. Garuu jireenya barsiisaa jiraachuun barbaadan. Maal jennaan? Kan hundaa gadi kan kanaafi jireenya akkasii jiraachuun barbaadan. Amma namni barsiisaa jireenya akkasii jiraachaa jiru biratti barataa ergee piroofeesara akkamitti eeggata? Maal jennaan barataan nuti barsiifnu suni gaafa dhufe caammaa kee sirra laala. Uffata ati uffatu sirra laala. Haalli dhugaatii fi nyaataa kee fuularraa si dubbata waan ta'eef sanumallee sirraa laala. Kanaaf silaa ta'e akka isaan taatee barachuu qaba. Anuu isaa gadi akka inni ta'uudhaa dhufu sun rakkoo keessa jira. Kana mootummaan otoo laalu ishii maddiitti galcheet dhimma biraa haasa'uu dhaqa. Achuma keessa si baha. Tokkoffaa jireenya hawaasa barnootaa sirreessuudha. Inni sun jireenya barsiisotaa irraa ka'a. Lammaffaa awarenessii barnootaa. Dhaloonni maaliif barumsa jibbe? Hubannoo barnootaa. Dhaloonni maaliif barumsa jibbe kan jedhu fakkeenya alatti kiraa sassaabdummaa fi malaammaltummaa hojmaata kenniinsa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa keessa jiran. Namni baratee hojii kan argatu sababa yuunivarsiitii irraa siriyeeyitii yookaan immoo qabxii gaarii qabuuf osoo hin taane harka isaa keessa birrii guddaa yoo jiraate qofaa hojii argata. Barataan sana otoo beeku cimeen baratu. Gam tokkoon hojii isaa hojjetachaa maal jennaan gaafa hojii barnoota fixee iddoo galuu qabu birrii dhangala waan ta'eef. Isa yaadaa barata laal. Bakki kana yaadaa baratutti qabxii gaarii galmeessattee yaaddu. Atasii iyyuu hin dhiisne inni ijoolleen manaajimentii barattee baate, akkaawuntiingii barattee baate, akkamitti Awaash baankii galtee, akkamitti Nigdi baankii galtee isa dhaggeeffata waan ta'eef barnoonni achitti nu alaa kufee tana mootummaanis namoonni dhiibbaa uumnanis irraa haasa'uu hin barbaanne angaruu dirqaman qabasii ittiin beekas waan ta'eef carraa argannaan tokko bakkee kana. Inni biraa akkuma sabaatti fi anillee irraa gaafachaa ture ammallee itti hojjechaa jiruu fi nachoon illee sinil waan itti dhagaa guuraa turtan keessaa waa'ee magaalaa Finfinnee fi afaan Oromoo galata waaqaa amma manneen barnootaa mootummaa keessa kutaa 1-8 saayinsiin kamiyyuu bakkee manni barumsaa jiru hundatti afaan Oromootiin kennamaa jira. Sun namoonni baay'een hin beekan na fakkaata. Dirqamni itti kennamee jira suni. Gaafa kana ta'u anumti illee carraa kana fayyadamnee Oromiyaa irraa kaafamne otoo ministirii barsiisuu afaan Oromoo barsiisuu dhufeera beektee. Kanaaf barsiisonni kumaatamaan lakkaa'amnu kanaan dhufnee jirra. Inni kun immoo maal barbaada? Deeggarsaaf hordoffii barbaada. Barsiisonni kun gammadanii dhufanii eeguma magaalaa Finfinnee keessatti carraan afaan Oromoo barsiisuu argameedhanii ijoollee waan qaban kun Gidaamirraa kun Fiichee haga Baalirraa jireenya achii maatii biraa san dhiisanii as dhufan. As dhufan gaafa rakkootti seen. Rakkootti seennee gaafa as dhufnu mootummaan miidiyaadhaan piroomooshinii godhe waan guddaa ture. Finfinnee keessatti afaan Oromoo eegaluun gaafileen Oromoon akka sabaatti gaafachaa ture sun karaa itti deebi'u keessaa tokko kana nuyi sirriidhumatti beekamtii kenninee fi gaafa dhufnee as gallu garuu hordoffii sun ni dhabamte nuyi rakkootti seennee rakkoo lama amma immoo amma qabsoo biraatti seenne. Gam tokkoon uummanni magaalaa kana keessa jiru kan kaleessa olaantummaa baree addatti immoo eenyummaa Oromoo arguun barbaanne nama ijaaree dhiibbaa nurratti godhe. Deebiin kana dura jaala kee tokkotti ni yeroo sana rakkoon nurra ga'ee mucaatu siivikii barsiisaa mana Aqaayii Qaallitti qabatamaa asitti ma guyyaa biraallee dookumentii irratti hojjechuu dandeessan. Muhammad jedhama barsiisaa baayoloojiitti ture inni achi barsiisaa siivikii kilaasii koonaa gali jedheeni kilaasii isaa gale. Kilaasii isaa gaafa gale kutaa gadaana irratti saabjektii hundayyuu wal keessa barsiisuu dandeessa sirratti godhama dhiibban. Akka iskuulii irratti waan barattee baate qofaan hin barsiiftu. Amma achitti ijoolleen kilaasii afaan Oromooti jedheetti waan magaalaa Finfinnee kana siivikiin hin tuttuqa. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati jedhee barreessa. Amma galgala gaafa galuu edaachi keessa manni inni kireeffatee jiru ijoolleen isaanii achi keessa jira. Barsiisaan kun akkas jedhee tooyii barreessee jennaani bariituu mana barbaaddadhu jedhaniin. Hin bahe dhugaa rabbii. Yeroo sanatti tarii yoo nurra wayyoo qabaattan jedheen jaala kee tokkotti himeen ture siin jedheen ture guyyaa biraa dookumentii irratti hojjedhaa kanan dagatina. Muudannoo barsiisonni as keessatti argan. Kanaaf inni kun qabsoo biraa nuti ta'e. Maal goona jennee ammas mala malle. Waldaa siivilii barsiisota Oromoo magaalaa Finfinnee tokko kophaatti ijaarre. Waldaan barsiisota kan duraan mootummaadhaan hoogganamu ni jira beeki. Difeensuuf gochuuf. Amma kuni mana kiraa keessaa qofa nu baasuu miti. Karaa irratti illee duriyyoota qundeessanii nu eeggatu. Jira ammoo ijoollee sadii nu keessaa du'e. Kana ragaadhaan qabnalleedha. Sinis nurraa fagaattan nu qofti sinirraa fagaate kan kana silaa nu dhaga'uu qabdan turtanii. Tokko tokko waan hundumaa odeessaa wal jijjiiruu. Eeyyeen tokko Boolee keessatti inni tokko Aqaayii Qaallitti naannuma mana hidhaa kanatti ajjeefamee gatamee tokko immoo
kolfee qaraanii yookaan daataa qabna waan ragaa qabannee jirran kun ijoollee Oromiyaa irraa dhufne barsoota. Kana kan godhe ka warra Finfinnee keessatti olaantummaa baree fi sabdaneessummaa kana arguun barbaanne addatti immoo eenyummaa Oromoo jibbanii isaantu dhiibbaa nurra godhe karaa mootummaatiin already wanni eegaluu qaba eegalemeera wantoota maddii gana garuu namni nu arguu dhabame ammallee kana wajjin qabsoo gochaa turre kana gochuudhaaf immoo waldaa siivilii barsoota Oromoo magaalaa Finfinnee tokko federaala gaafannaa federaaliin weeyyamuu dee warra Oromiyaan weeyyamanii itti deemne sun maal godhuudhaaf akka magaalaa Finfinneetti barsoonni jirru akka wal quba wal qabaannu yoo rakkoon karaa eenyummaa nutti dhufe namoota kaan illee akka waamicha godhachuu fi dandeenyu irratti dura otoon carraa argatin iyyuu amma kana carraaqne yoon iddoo sana galee carraa argadde immoo kana caalaattu sanu furuu fi carraa bal'aan qabaan akka sana haa ta'u fayyaa ta'e mee gama heeraa fi seeraanoo fooyya'insa seera kan biyya kanaa wal qabatee dhimmuma Finfinneenuu seeraa fi seenaatiin akkamiin hiikuuf moo itti dabaluu moo deeggaruuf deemtan sagalee argattee taa'umsa guddaa argattee mana maree sana seente dhimma kanarratti maal gochuuf deemtan? Amma keessayyuu dhimma seeraa irratti kan jette kana akka dorgomaa dhuunfaa itti gaafa seenu kophaa koo dhiibbaa uumurraa kan hafe seera jijjiiruu fi seera kaasuu fi seera fiduu sanarratti intineenuu sidhorka waan ta'eef garuu immoo dhiibbaa nani gochuu danda'u maa dhiibbaa kamii goota gaafa jettu yookaan fedhiin ati qabdu gaafa na gaafattu tokkoffaa gaafii dhumti magaalaa Finfinnee kana magaalaa Finfinnee amma gaafii nama hundaa taateerti. Yeroo tokko yeroo itti namni Jijjigaadhaa dhufee fi Maqaleedhaa dhufe qixxee olaanaa magaalaa Finfinnee gaafatu na dhuqubaa hin eeyyamuuf sana qixxee koo akka gaafatan. Gaafana iddoo sana galee kana jechuun as keessa hin jiraatanii as keessa miti garuu akka itti olaanaan gaafatuu fi akka itti isaan gaafatan daangaa qabaachuu qaba. Biyya kanatti amma wanni seerri itti ba'uu qaba jedhee yaadu tokko kiyyaanii fi keenyan daangaan qabu. Namni anaan ammamitti kiyyanaan jedha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa teenyee magaalaa hawaasaati. Magaalli hawaasaa magaala biyya keenyaati. Ani fi Sidaamaan kiyyummaan keenya daangaa qabaachuu qaba. Finfinneenis akkasii jechuudha. Kanaaf seerri magaalaa Finfinnee irratti ba'u isa kana giddu galeessa godhachuu qaba jedhee yaada. Maal jennaan isa kana dura amma yeroo akka gaafii hibboo sana Finfinneen kan eenyuti jennee isa durri hoggaa dharraa qabsoo qabnu waa jejjenu sun jira. Akka sana ta'urraa amma sana nama gaafachuu osoo hin taane deebii namni keenya gaafatu sana akkamittiin deebisnaa qaama deebii sana deebisu seenanii ta'anii argamuudha. Kanaaf seerri gaafa ba'u warra seera baasu san keessa carraa ooluu argachuudha amma waan guddaan. Sana keessatti harka galfachuun sanaaf yoo garfatte deebisuus hin dhibu. Yoon garfane garuu alumaa akkuma nama hibboo gaafatu sana hibboo hibbakkee sana qofa ta'a. Ati ala gaafatteetuma Finfinneen kan eenyuti kan Oromooti jennaa nuunuma waliin jennaa ormi garuu keessaa taphataa nama keessaan qabu. Egaa akkuma jettee numaayuu dhiyeenya kana dubbiiwwan falmisiisaa Oromoo birattis Oromoo birattis dhimmi Finfinnee kun dhimmuma jabaadha. Inni kaani Finfinneen kan waloo keenyaati. Keenyaa makana yaaduma ammatti kaaste. Inni an keenyi immoo lakki Finfinneen kan Ormaatee yerootti muggutii addabaabayii irratti wal muggutantu dhagaa. Ejjennoomti keeti kanarrattuu maal ka Finfinnee? Kedoo isuma amma sila si dubbadde kana tokko keenyaa fi kiyyaan kun daangaa godhachuu qaba. Namni aga kamitti namni qe'ee kee dhufe waan qe'ee keetii kana aga kamitti keeyya jechuu danda'a. Ati hoo aga kamitti eeyyamtaaf. Inni sun immoo akkamiin kanumaaf immoo mirga argachuun akkaataan itti deebii itti kennitu. Deebii karaarraa ta'uu hin qabu. Deebii seera qabeessa ta'uu qaba. Deebii wabii qabu ta'uu qaba. Amma biyya kanatti kan barame yookaan immoo Oromoo keessatti wanni barame tokko iddoo wayii gaafa galtu harrooma kana taatee orma taatee mul'achuu jira. Waanuma barbaade yoo ta'e kasaartullee orma ta'uun suni harrooma kana iddoo wayii galtee nama wajjin dhuftu sanaan orma taatee gadi ba'uuni kaleessas nama keenya cabseera. Arras numa cabsa waan akkasii. Maal jennaan arra immoo kaleessallee haalota baay'eetu jira akka sana si gochuuf. Fakkeenyaaf amma harrooma kana ka'ee
mootummaan carraa naa kennee yookaan barbaade iddoo guddaa wayii na galchu ta'a. Har'a kan har'uma kana dhaqee tana warran keessaa ba'e sana har'uma dagachuun. Ammas immoo faallaa kanaatiin immoo akkuma carraa ta'e immoo mootummaadhaan wal lolu dhufee immoo asii gala mooraa duraan dhaqeen beekne fa'aa dhaqa. Mooraa san keessa dhaqeet immoo ammoo kana mootummaa kana jinnii godhee hima. Suni beektee intinuma siyaasaa wallaaluudha. Maal jennaan qaamni ana na barbaade dandeettii koo na barbaade na ergachuuf haa ta'u yookaan dandeettuma kiyyaahuu beekamtii kennuu haa ta'u na barbaade taanaan akka inni itti barbaade sana anis beekachuun narra jira. Sababan iddoo sanatti barbaadameef dhaqee waan hin qorqalbii hawaasa kaleessa keessa ture cabsuuf hin jiraatu. Inni guddaan bakkeetti namni keenya nyaatamu iddoo kanaadha. Mana har'a keessa jiru sana boru keessaa bahee isaan beekneef jecha qorqalbii fi ayyaantummaa namoota keessayyuu immoo waan qabsoodhaan finne kanatti bu'uun hin barbaachisu. Kanaaf keessa immoo tokko akka Oromootti sarara diimaadha jennee wanni qabannu tokko waan magaalaa Finfinneeti. Afaan Oromooti. Kan biraa qubee laatinii kana. Qubee laatinii keenya jenna laatinii irratti fudhannu maalinaaf akka itti dhufe qormaata waan ta'eef. Sanaaf kanarratti sarara diimaa Oromooti yookaan immoo waan Oromoon itti araaraman nama kamiifuu araaraman goone. Kanaaf Oromoon magaalaa Finfinnee irratti maal gaafachaa ture? Magaalaa Finfinnee Oromoon gaafii kamii qaba? Gaafii seenaa fi seeraa qabaa jenna. Gaafii seenaa fi seeraa jechuun tokkoffaan seera mootummaa naannoo Oromiyaatiin Finfinnee maal jedhu? Teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Yoo baay'ate tuwwabii ta'uu danda'uu qabdi. Kana namni warqatti qabu yoo jiraate seeraan gaafachuun numa danda'ama. Waan kaa seerarra darbe ofiifuu seera dhabee atis akkuma ta'e taataa jechuudha. Kan biraa seenaa qabna. Wabii guddaan nuti qabnu immoo. Seenarra dhaabbanneet gaafii kaleessa lafti kun lafa kanarraa dhugaa lafaaf lafee qabnaa jennee gaafannaa. Sanaaf immoo maal jennaan ragaan keenya seenaadhaa jenna. Seenaadhaan akkatti biyyi kun ijaaramte. Finfinneen akkumti itti qabamteeyyuu cubbuudhaanii namni keenya lafa kanarraa dhabamsiifamee inni kun jira awwaalamee inni kun immoo daa'ima isaa shokokkotti baatee arsii baalee badee erguma sana immoo baruma keenya immoo wanni Finfinneef hin ergine. Finfinneen kun namni keenya jajjabaadha jennu akkuma Afrikaayittuu warra aykanii jennu baay'een isaanii Finfinneetti kan nu alaa nyaataman. Kun hundi dagatamuu hin qabu. Kanaaf sarara diimaa kana sarara diimaa bu'amuu hin qabudha. Kun sarara diimaadha. Kana gaafa jennu sabni biraa haa ta'e biyyi biraa sarara diimaa Oromoo kana kabajuu qaba. Oromooniif warra kaaniif kana utuma beekan bar namni Ameerikaa dhaqee Waashingiteen kiyya hin jenne Finfinnee irratti akkamitti akka ta'udha. Yes. Jecha gaarii namni biyya Awurooppaa deemee achi waggaa meeqa ta'e biyya koo hin jenne Finfinnee irratti dhufee ammoo. Kanaaf tuni yaada gaariidha. Anyways gara yaada keenya gara goolabuutti adeemnu. Maaliif gaaffii booda gaaffii waan kakkaastuuf dhaamsa waan qabduufani. Mee dhimma qaala'insa jireenyaa amma akka biyyaattu uummata biyya kanaa cinqaa jiru keessumaa'uu jiraattota magaalaa Finfinnee kana abidda ramacii beektamtiire abidda ramacii gomboo jalatti kan kaa'ame fakkaatu jireenya hawaasa uummata biyya kana uummata magaalaa kana keessa jiran waxalaa jiru. Kanaaf maal qabda yoo teessoo argatte yookiin maaf falmuuf deemta? Qaala'insa jireenyaa tana waggaa yaadadhu na cooko bakkuma tanaa xaa'uun kaanfadha. Maal jennaan waan baay'ee uffata batanaan dhofkannee deemna ofiin haasaa jirra. Dhugaa dubbachuu fi qaala'insi jireenyaa daangaan godhatu taanaan akka feetummaa fi seera dhabdummaan ni dhufa. Amma samoona darbee waa'ee naaftati moo maal jedhanii waan ulaan Hermuus cufamnaani akkatti konkolaattonni karaa walitti cufanii harkaa walitti darbanii warree baay'ee agartan karaarra deemee yoo abshaalummaan namoonni biyyoo harkaa qabanis namoonni dhiibbaa uumanis ammallee biyya kana boru harka keenyatti kuftedhanii yaada hundumtuu yoo xiyyeeffannoo ittiin kennine in ulfaataa jechuudha. Biyyi kun abbaan qabeenyaa qofti keessa jiraachuuf jirti. Keessawuu magaalaa Finfinneeti. Finfinneen duraan illee sirnatu fuullee eenyummaa keenyaa akka hin barbaanne nutti himee kaan humnaan ari'ee kaan immoo orma godhee bitee Finfinnee keessa jiraata. Amma garuu waan ammaa kun eenyuufuyyuu garaan nahu. Otoon jaalatiin hunduu mudhuu ifatee qarqaratti bahaa jira.
amma shaggar jennaa turree shaggar keessas jiraachuun numa danda'amne maalinnaan yooma harka furdachuu jechuun nama biraatiifis amma ofii qabdasa yoo kennuu dandeesse qofa jiraatta magaalaa Finfinnee keessa kana argaa jirra jechuudha. Kanaaf tokkoffaa kana jireenya qaala'insa jireenyaa hambisuudhaaf kiraa sassaabdummaan fi malaammaltummaan daangaa darbe kun yoon to'atamne malaammaltummaa daangaa darbe kun kan inni wayyeessa'u. Fakkeenya tajaajila argachuu gaafa dhayitu hiriiraan amma namni baay'ate waan ta'eef iddoo kamitti iyyuu otoo as dhaabbattee ati hiriira irra eegduu namni biraa qarshii kaffalee dhaqee tajaajila argatee deebi'a. Ati guyyaa guutuu achi dhaabbachaa oolta. Kuni maal fida ka tokkoffaa uummata keessatti miira jaalala biyyaa ajjeesaa deema. Qaala'insi jireenyaa ittuu akka dabalu godha. Amma namicha achiin qarshii fakkeenyaaf beezila irraa sii kaasaan samoona darbinaaf ta'u waraaban. Qarshii 15,000 qarshii 30,000 kaffalaniiti hiriira keessa cabsanii deemanii waraabbatu. Kana to'annoo walallee oolanii tooyi yeroo itti miidiyaadhaan darbanii ragaadhaan waan ani intinii biyya kanaa maqaa balleessu miti. Amma ka kun maal fide warra achi dhaabbatanii hiriira fide sun achi qarshii 15,000 yookaan immoo 30 malaamaltummaa kaffalee fudhatee ba'ee miti. Ofiifis immoo waanuma akkasii godha bakkee deemu tajaajila waggaa kenna. Dabaree waan baasisan deeffachuun qaba waan jedhuuf kaffaltii seeraan barbaadanis bakkee tajaajila kennutti. Kanaaf qaala'insa jireenyaa to'achuun jalqaba hanna daangaa darbee biyya keenyatti sarara diimaa ta'uun hafee inumaa akka waan mirga ta'etti nama laalan kana tajaajila yeroo kannan dhaabbilee mootummaa kam keessa iyyuu deemi. Amma baay'inaan islaa nama keenya achi keessa jira akkasa jennee addeessuun hin taatu. Garuu wanni ta'u namni nama dhageenya waan kolfaati. Tajaajila mootummaa kamiyyuu dhaqite otoo birri sirraan fuudhin namni tajaajila kennu hin jiru. Amma kana yeroo tokko yaaddoo nama hiita otoo dhumne sirnuma barbaade ijaartee si harka galee biyyi kana baree akkam goota dhaloonni kana baree yoo xiqqaate dhaloota wal deemu kana barnoota irratti hojjenne wanni kun kisaaraa biyyaa fidu qofa osoo hin taane imeejii biyyaatiif iyyuu hamaa ta'uu barsiifamuu qaba kun. Kanaaf qaala'insa jireenyaa sirreessuudhaa fi malaammaltummaa irratti hojjechuudha. Dhaabsisuullee yoo baanne xiqqeessuu jedhama yeroo baay'ee miidiyaan hin dhagaa. Inuma ulfaataa jechaadha amma gaafa asachi teenya ilaallu dhaabsisuun sun iyyuu. Maalinnaa yoo isaan hundeedhaa tuqxee biyya sossaa tarkaa jedhamu sodaatamaadha. Kanaaf anaaf yaaddoo guddaadha bakkee sana hambisuudhaaf garuu ammallee oomishni dhabamee miti gabaarraa dhabamee miti malaamaltummaa akkana fide. Malaamaltummaa irratti hojjennaan sun qaala'insi jireenyaanis irratti yaada jedhuun qaba carraa argannaa sanuma irratti hojjenna. Very good. Barsiisaa olaanaa damee iddoo galatoomii yaada bal'aan haalachaa jirtu ba. Daawwattoonni keenya akka irraa barnoota argattan dhuma irratti immoo akka isa filtan illee gara dhuma irratti dhaamsa qabna. Mee gara mallattoo ati ittiin dorgomuuf deemtutti haa ceenu. Mee mallattoon ati qabattee dhufte kanaan dura mallattoo akkamii ture? Dhiyoo kana garuu odeessa sana sirraa qulqulleeffachuu baadhu isaarra daawwattootuma keenya faana walumaan qulqulleeffanna. Akka mallattoon sirraa jijjiirame faani dhagayettidha malee sirraan qulqulleeffanna magaa sirraa qulqulleeffachuuf deema. Dhuguma yoo jijjiirame yeroo ta'e sababni maali? Maaliif jijjiirame? Mallattoon keenya ammaa maali? Inni duraa maal ture? Ayyee mallattoo kana otoo na yaadachiisullee baattee bareeda ture naccoo maal ennaan baay'een itti nan muufadhee jira. Kaasilaa'uu waanuma addunyaa siyaasaa seentee waan muufattee hunda sin dubbattu jedhama. Jalqaba mallattoon koo mallattoo kee yeroo baay'een jijjiire otoo sartafaa hin ta'in jalqabarra kitaaban fidadhee tureeyyu tokkoffaa barsiisaadhaani ogummaa kiyya wajjinis ni deema yoo hin danda'e kana boodallee addunyaadhumaan barnootan argadhe kanaan gumaacha gochuudha yaada jedhuufin intini gaafa kana maal jedhanii ogaadee Natsaannat Gimbaareen jedhamu tokko dhaaba isatu qabateedhan nam mormeen maaliin ulaagaa kamiin isaa kennamaan barsiisa dhoo xiqqaate kun ulaalu baagiraawundi keenya laallamuu qabaadeen si dura qabatanii jedhanii lammaffaa isaan dhaabasi nama dhuunfatii fi dorgomaa dhuunfatii dhaabni toleedee fuddee achi biiftuu kana filadhee ammas inni nama biraatiin na yaalaa qabameera. Biiftuu kun obbo Qajeelaa fa'aa fudhatanii qabameera achumaan qabamuu isaa agarraa numan dhiise amma boodarra liistii jiran kee isaantu liistii nu godha beeke kana hundayyuu malee ofii keenya alaa fuunee dhaqnu. Isaantu isinii qopheessaa? Wannoo qaba fakkiiwwan gara 60-50 ta'antu gabatee tokko keessa jira. Isa filatta? Isa keessa filatta.
Malee ofii kee filatteen geessitu. Ofii keetii filatteen geessitu. Amma kana kinoomtuu filannee kun keessa filameetu hafeedhan. Ana bichaa tura gaaf sanumtuu filatee hafe. Amma waraaj qaxanaadha kunumaa keessa hin jiru wanoo jedheeni achi keessa wantoonni baay'een jijjiiru garuu ani qulqulleessi tokko argadheen. Haarata. Eeyyeen. Isa maxaragaa ani waannoodhaan kana. Duubni isaa jirma dheeraa qaba akka shimalaa wayii fakkaatu. Isa filadhee sila magaala Finfinnee irratti kan dorgomaa jirru. Kun fiizikaalis yoo laallee kallattiis yoo laallee kinoo galgala ganama kaantibaa dabalatee muummichi ministeera iyyuu qulqullina magaalaa jedhanii mana ofiitii namni otoo qulqulleessin hin rafu. Anaaf hiika biraa ittiin kenne hiika siyaasaa nama kaantu itti kenne. Yaadanis immoo yoo ta'e wanni biyya hin fayyannee fi wanni sabas hin fayyannee nama dhuunfas dirqamuma kuni. Maa indi wooshin jiraachuu qaba sirni tokkos haa ta'u biyyi hooggansi tokko gaafa dhufu yaadota kana dura biyya kanarratti dulloomanii jira yoo jiraate dulloomuu qofa immoo miti hamma dhufanii nama miidhu taanaan woosh ta'uun dirqamuma. Suni waan hiika siyaasaa namoonni itti kennan. Ji'a sadii sartifaayi ta'een torbeedhuma darbe kanarra ga'ee akkan jijjiiradhuu fi naa himamee sababni isaa quubsaa ta'uu dide yookaan maal jedhan garuu mormii godhatee jedhanii mormii godhachuu sana caala deemee tooyii anis bakkee tokkoffaa. Mormii jechuun amma fakkeenyaaf liistii isaantu qopheesse mallattoo kanaa'uu isaantu kennee miire. Isaan erga qopheessanii mormiin haa dhalatu dhalatiin yoo xiqqaate filannoo kana qopheessuu fi waggaa tokkoof baatii 8 oli kan isaan qophiitti jiran. Ammoo filannoo kana yoo xumuruu fi guyyoota qubaan lakkaa'amtu hafe. So mallattoon suni gulaalameetu dhufee isin harka galee jechuudha. Sanaafi amma yaada biraa yaada namoonni biraa fidan jechuufi maaliif haga kana warri kaan fudhatanii itti dhimma bahan. Yaada ammoo mallattoo sana si filchiisan. Ofiillee baajata isaa ta'u ofii kee kaka'umsa mataa keetiin fuutee ba'uu ni dandeessa turte. Ammoo beeksisaas turte karaa fuula. So ergasii maaltu yaada kamitu ittiin falmanneere? Falmadde kaayiroo tokko tokko ammi ati geechuus murteessaadhaa mi falmiin kee dhiibbaa uumuudhaafi. Sanaaf namni kun maaliif gara mana murtiitti yoo fudhanneedhani. Kanaaf waaqni yamnaan hin deeme akka itti ture sanaa fi akka nama jedhu kana gaafa laalu ittuu deemee immoo anis balaa biraa keessa galu waan hin barbaanneef waan amma biyyi kun eeyyamtee hin deemne filannoodha. Hin eeyyamne taanaan kanaadee gatiin kaffalu nacho. Maalinnaan waan gatiitti kaffalu meeqa kaffalee dabarre. Waan sanumaaf anaan naannaa kenname keessa ammas immoo kana keessa filachuu dandeechaa jedhan waan 7 jira. Qotiyyoo, gaala, ostriich, gaazexaa, harreedha fi qaaraa kanatu jira. Amma kana keessa obboleessa koo uumma baay'inaan jedhan malee ani har'a gaa'ee tanan jaarraa kana keessa harree filee biyyi ofiitti kofalchiisa. Qotiyyoo yoo ta'e kun biyya teekinooloojii jedhaan goda jabaa yaa gulalleen jiru maalan godhaasi jedheen amma ashaaraa magariisaa waggaa muummichi ministeeraa baay'ee jedhu nan dhagaa. Yeroo koronaan dhufe sana shunkurtii adii fi qaaraa kanaan obbaraarree baay'inaan beekte. Achi keessaa si'eessituu nyaataati qaaraani. Ammas qaaraan mallattoo obsaati beekte. Qaaraa namni waan guboodhaan beekaa miti. Garuu mee nyaata nyaattu keessa wanni qaaraan keessaa dhabamee mi'aawu maaltu jira? Ashaboodhaan achitti soogiddan achitti wanni akka qaaraa nyaata mi'eessu hin jiru. Kanaaf tajaajila kenninuu fi hirmaannaa siyaasaa goonuu keessatti akka qaaraa taanee si'eessituu akka taanu. Qaaraan ammallee mallattoo obsaati isiniin jedha mallattoo bilchinaati. Isteepii qaaraan keessa darbee too'ii haga dhumaa amma daaxaa fi wanti ittoo barbaree ittoo ta'utti isteepiin itti dhala namaa tajaajilaa deemu laal. Namni kamuyyuu waan keessa darbuu qabu hunda keessatti fayyadee darbuu qaba. Kanaaf bilchinaa maqaaraanii mallattoo bilchinaati mallattoo obsaati kana biras mi'eessituudha. Qoricha dhibeewwan garaagaraati kana saayinsiin kan mirkaneesse. Kanaaf fakkeenyummaa qaaraa gubdoon osoo hin taane akkana jedhu kanaan na hubadhaati. Qaaraa filadhaayi. Qaaraa filachuun olaanaa filachuudha. Olaanaa filachuun wantoonni amma kana dura haasaa ture sun akka furamu gochuudha. Kanaaf namoonni caarraa miidiyaa kana dhaggeeffachuu argattan wantoonni akka komiittis akka rakkoottis
gatii akka sabaatti kaffallee gatii akka biyya kanaatti kaffallee gaafii magaala kanaa jenne akka nama dhuunfaatti dhiibbaa akkan godhu yoo feetan qaaraan olaanaadhaa filadhaa. Barsiisaa olaanaa dameetiin akka filattan mallattoon isaa immoo qaaraa akka ta'e kabajamtoota daawwattoota keenya asumaan isinii beeksisuu barbaanna. Mee duula sochii filannoo paartileen siyaasaa namoonni dhuunfaa taasisaa jiru. Atoo amma gochaa jirta bakka naannootti bakka buutetti kana keessumatti eessa bakki magaalaa Finfinnee? Lammii Kuraati. Duula gochaan jira akka dhaabbilee sanatti gochuudhaaf humni si dhorka. Amma nuyi duula kana gaafa gootu wantoota akka garaagaraa sirraa eegamaa uummata walgahii waamtee handaraasha qabdee walgahii geggeessuun qajeeltoo fi tarsiimoo qabdu waan amma silaasitti himaa ture sana uummata kiyyatti himuun qabaa. Achi immoo namoota na gargaaran ijaaree bobbaasuun qabaa. Tiishartii, keeppii, paampileetii maxxansiisee nama beeksisuun qabaa. Amma waan akka tiishartii maxxansiisuu paampileetii maxxansiisuu kuni itti deemaa jirra godheen jira. Konkolaataadhaan illee sagalee guddistuudhaan. Garuu qaala'insi jireenyaa konkolaataa takkitti qabattee deemuudhaan Ayisuusii deengadda gaafadheen 30,000 naan jedhan. Gartee hangaaf takkitti ba'een galu. Yoo xiqqaate guyyaa amma dhorkamnutti amma seerri nu eeyyame sanatti godhuu qabna. Guyyaa lama Ayisuusiidhaan ba'ee ijoollee kurnan tokko Ayisuusii gubbaatti baasee tiishartii itti uwwisee ba'uun qarshii sila siin jedhe sana guyyuma takka fixe hin jiru. Amma immoo waan dhaabbanni boordii filannoo biyyaalessaa isinii ramaduyyuu achi keessa liqaa seentaa jechaadha. Liqaa seentaa ani otoo danda'ame yoo otoo achirraa waan tarrafe jarri bariitu na qabuu dhiisanii numa manatti waan daabboodhaan bitadhu irraa oolfadheen jedha. Ittuu immoo liqaa biraa seenuun baasii guddaaf saaxilamuuf deemta. Baasii biraatiif si gaafa antinedha. Karaa kaaniin garuu akka Oromiyaa keessa sanatti intinaa miti Finfinneen ammaa fi galata waaqaa akkanumatti otoo itti fufte jedhee yaada. Amma torban darbe keessa nutis kan taajjabne dhaabni ABO'n magaalaa Finfinnee kana keessa alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan anaaf atitti hidhamne baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuu fi xiqqoo ishee dhugaadhaan kireeditii namaa laachuun gaaru waan sirrii yoo jiraate sirrii amma bulchiinsi magaalaa Finfinnee amma miidiyaaleen adda addaa ni mormu fakkeenyaaf waa'een Green Legacy kana ani amma akka personaalii na gaafatte nan deeggaraani because magaalaan kun qulqullaa'uu qabdi. Magaalaa dippiloomaatiik seentariidha. Magaalaa uummanni addunyaa hedduun keessa jiraatu. Ammoo magaalaan kun bor dhaloota amma itti falmuuf deeman kan dhaabbileen siyaasaa hedduun dhaalamuuf kan jirudha. Kanaaf sirratuu qabdi, qulqullaa'uu qabdi. Right. Gama nageenyaan amma tokko dadhabni hin jiru jechuu hin dandeenyu. Garuu fooyya'insi jajjabaatu jira. Akka bara biyyaaf keessa naannoo wal bira qabne. Amma nuti dhaabni ABO kuni xalayaan nu gaafatanii miidiyaa kavareejiilee nuu kennaa jedhaniiru. Nuti nama seera dhaabbata dhuunfaati paartii kamiyyuu keessa hin jiru. Laayisensii biyya kanatti seeraan galmoofne jirra. Eenyu abaluu nu waamnaan karaatti miidiyaa kavar goonuun ETX Broadcast Authoritytiin taligamne eenyumaaf gargaaruu dandeenya. Why not PP maan ta'in? Paartii badhaadhinaa maan ta'in. So nuti taajjabni keessa jechuu barbaadeni daawwattoota keenya haalli nageenyaa namumti kanadha. Amma ani personaalii dhaqee ofii kiyya kavar godheera akka tokko akkaataa isaaniitti dabarsanii akkaataa isaaniitti haasa'anii mootoo isaanii magaaluma kana keessa yoo alaabaan sun deemuunsaa akka nama dhuunfaattis namatti tola. So magaalaa Finfinnee keessatti dimookiraasiin akkasii yoo shaakalame which is good. Fakkeenya biyyaati. Itti nu hafuun itti nu hafuuf kanaafuu boo sodaan hin jiru siin jechuu barbaadeni. Asirratti waan itti si dabalu leencoo nama waan magaalaa Finfinnee isaati dhugaadhaan dhugaa jechuunii fi dhugaa walii kennuun dirqama. Nuti immoo qajeeltoo saba keenyaatti dhugaadhaan dhugaa jechuuni dhugaan ilmoo waaqatitti amannaa mire waan nama Finfinnee irratti ta'aa jiru warri mormassuuni dhugaa qabu isaan. Maal ennaan biyya kana waggaa 300 irra taanii moo waggaa 200 ta'een jedhan 3000 amat jedhan biyya kana mana xajjii godhaniitu mateechisaa turan. Haa ta'u moo maqaas walittis baasnu maqumta Oromoyyuu seenan magaalli kun waan ta'e ilaali. Isaa magaalli kun akkanatti bareedu mormuu isaanii seeruma.
maal jennaan nuti boru numatu dhaala waan ta'eef kana caala bareeduu qabdi magaalli. Akka sanaani kanaaf wannoon calaqqeen dimokiraasii amma jala bultii Finfinnee irratti geggeeffame kuni magaalaa Finfinnee irratti ce'ee darbuu qaba jedhee yaada bal'atuu qaba. Namni tokko jaallatee miti kan qabsaa'u jette silaallee waa rakkatu waa dhibamuudha kan inni filannoo yoo dhabuudha kan inni dhaaba siyaasa tokko jalatti galuu mitiire. So ilmi namaa kamuu du'uun irra hin jiraatu ilaalcha siyaasaa kam qabaatu iyyuu yaada waliin kabajanii waliin hiriira tokkorra taa'uu dhiisuun mala waliif kabajee waliin jiraachuun ni danda'ama. Baay'ee salphaa ture silaa dimokiraasii Afrikaa kanatti rakkoo guddaa godhate malee nama ajjeesuun irra hin turre akkaataa akka jirruun maaliif yaada kee hin gurgurattaa akkuma ammuma kaafne daawwattoonni keenya akkuma asii argaa jiran yaada dhimma barnootaa irratti diinagdee irratti teeknooloojii irratti aadaa fi afaan irratti kanan qabaa jettee akkumatti kaawwatte san paartiin tokkos dhufee kana hambitatu hawaasa. Hambitatu uummata. So silaatii akkasitti wal hadheeffachuun irra hin jiru dimokiraasiin akkasii babal'achuuti qabaadhaan jennoon keenyas. Kanuma jenna. Kanuma qabsoo goonaasi. Meedhuma irratti dhaamsatti qabdu gabaabsii daawwattoota keenya biraan ga'igaa yeroo keenya faana deemuu fi waan hafes jettu ittis dabaladhu. Daawwattoota keenya irra deebiin kan isin hordofaa jirtan ammas dhimma filannoo irratti filannoo dorgomaa dhuunfaa akka ta'e barsiisaa olaanaa Damee Badhaasooti. Barsiisaa olaanaa Damee Badhaasoo magaalaa Finfinnee kana keessatti filannoo marsaa torbaffaa miilana biyya kana keessatti adeemsifamu jedhu irratti hirmaatuuf deema. Akkuma waliin mari'anne waa baay'ee dudubbanneerra dhimma barnootaa, dhimma siyaasaa, jiruuf jireenya hawaasaa, seenaa Finfinnee seenaa magaalaa Finfinnee seenaa qabsoo Oromoo keessaas waa tuttuqneerra. Mallattoo isaas maal akka ta'e ifa isinii taasiseera. Irra deebiinanis mallattoon isaa qaaraa kan bakka bu'ala kunoo asirratti arguu dandeessu iskiriinii kanarratti mallattoon isaa qaaraadha. Mallattoo qaaraa kana akka na filadhaa mallattoo qaaraa kana na filattanii waan ammaan dura dubbanne keessaa yoo xiqqaate inni nama tokko gochuu yoon dadhabee dhiibbaa uumuu fi inkichadhu jechaatti jira barsiisaa olaanaan dhumarratti carraa isaaf hin kenna barsiisamee waan jiru waan hafee keessa kootti haftee kan jettan yoo jiraate asumaan carraa. Dhugaadha silaa'uu amma namni filannoodhaaf deemu filannootti gaafa dhiyaatu waan baay'ee waadaa gala aadaa biyya kanaas ta'ee an addunyaatis garuu rakkoo baay'ee biyyi keenya rakkoo baay'ee qabdii akka sabaatti rakkoo baay'ee qabnaa muufannaa fi komannaa baay'ee qabnaa sana keessa garuu humna yoon furuu dadhabe takka yoon fure ani gammachuun qabaa injifadhes nan jedha bakkee nama siimaa ture quuqama nama qabu siime sana taajjabaa ture sana hunda keessa tokko yoon hin fure argadde ani injifadhe jedheen ofii fuddaa nama keenyallee fayyadeen jedha jechuudha. Kanaaf akka sabaatti dheebuu baay'ee qabna dheebuudhuma wal fakkaataa qabna akkaataa nuti dheebuu sanitti mannutu garaagarummaa qaba. Tarii ani jabeesseen dheebodde jedha kun immoo dhoobachuu isaa sanuun dubbatu. Kanaaf dheebuun koos beeluun koos dheebiidhuma keessanii anuma isin beeloftaniin beela'u jira. Waan waliin dheebonne sanaaf waan waliin beelofne sanaaf immoo hirmaannaa siyaasaa garaagaraa goonee iddoo garaagaraatti qooda qodaachuu qabna qooda fudhachuu qabna. Magaalaa Finfinnee dura laala teenyee asuma dallaasaa yaalaa buqqaanee maddiitti gallee boonjisana osoo hin taane seennee tooyii Finfinnee miti Afrikaan nuun molte Oromoodhaaf jenneeti warra yaadu nuti sanaa warra Afrikaa akkasitti beeknaa nuti silaafuu Oromoo warri yaadne guddaa kuni wanti xiqqoodhaa jennee arrabarra wal eeguu dhiisnee badii kaleessaa walirra funaanuu dhiisnee warra dhiibbaa uumuu danda'an haa jabeessinu dogoggora isaanii xixiqqoo obsinee fi waan isaan danda'aniif immoo utubaa taane ammallee namuma keenya paartuun barbaade haa ta'u Oromoo ta'ee haa ijaaramu. Paartii ilaalcha Oromummaa itti amanu malee sarara diimaa Oromoo amma asuma kanatti amanu malee paartuun barbaadee keessa yoo jiraate Oromoo ta'ee iddoo wayii galee jennaan inni achi galee Oromoo haa ganu innuu lamman bulu. Ammasitti garuu nuti haa jabeessinu waliin taanee mana ijaaruu dadhabnee walitti dhagaa guuruu sanarraa dhaabbannuun dhaloota keenya kanuman kadhadhaan. Fayyaa ta'e dhumarratti gaaffii tokko naaf waan Finfinneetti haasaa turre miti
ammoo haalli amma biyyi keenya keessa jirtu waan amma haasofneeyyuu nama sodaachisa. Dhugaa dubbachuu fi waggoottan torban darban kana keessa Oromoon akka hin taane ta'e beekta. Maaliif seenaa inuma dubbisna, inuma ammooti nama seenaati. Cubbuun Oromoo irratti dalagame, cubbuun maqaa Oromootiin kakatame, ammoo taateewwan jibbisiisoo fi fokkataan galmee seenaa fokkotaa irratti galmaa'e Oromoo irratti galmaa'ee jira. Lolliin dhaabbanne waraanni golee Oromiyaa amma bakka hundanuu jechisiisuu danda'utti adeemaa jira waggoottan 5-7 kana keessa. Qonnaan bulaan akka barbaadetti ba'ee ooyiruun isaa irratti dalagaan dalagatu. Daldalaan akka barbaadetti oomisha isaa gabaa giddu galaa kanaatti fidatee hin qotatu. Kanaan wal qabatee yaadonni adda addaa ni ka'u barsiisa. Dhiifama utaalloon qabeera. Inumaayyuu waan barnootaan ammoo narra atitti dhiyoodhaan beekta. Dirreen barnootaa kun hagam akka dhiphataa jiru, hagam hirmaannaan barattootaa ilmaan Oromoo baadiyyaa keessa jiranii maal fakkaata akka ta'e tarii quba qabda. Tarii dhimmoota nageenyaan wal qabatee filannoomti kun sodaa filannoo haqa qabeessa dimokiraasii ifa ta'e yookaan iftoomina akka qabuutu adeemsifamaa miti kan jedhanii adeemsifamuuf miti kan jedhanii yaadatti kennantu jira. Kanarratti maal jettaa dhaamsi keeyoo lola ammaa deemaa jiru qaamolee adda addaatu Oromiyaa keessatti hirmaataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo jira. Maqaa Amaaraa dhahatee ka sirna nafxanyaa leellisu faannoo Amaaraa jechuun of waamutu ilmaan Oromoo gorra'aa guyyaa guyyaani. Asirraan immoo hidhataan mootummaa jira, milishaan jira, raayyaan ittisa biyyaa jira, humni addaa Oromiyaa kun jira. Walitti dhukaasuu jira, wal ajjeesuutu jira, tokko tokko himatuutu jira. Kun deemee balaa guddaa uummata keenya irra fixuuf deemaa jira. Inumaayyuu gara filannootti otoo hin deemin dursaa kan dursi kennamuu fi kanadha akka jedhan yaadonni adda addaa ni ka'u kanarratti maayetta. Waan dhumaa kana egaa erga barsiisaa taatee waan kanas immoo mucaan kun otoo hin gaafatiin deemaa yaadni jedhu natti dhufuu danda'a. Baay'ee waan nama tuqu waan keessa namatti dhagahamuu qabu waan keessummeessaa jiru waan ta'eef dirqamas kaasuun keenya immoo dirqama waan ta'eef ani sii kaasee. Kun silaa'uu hoggaadhumaati kana dubbattu hoggaawwan kanaa sabnubiin fuulli keenya waan jijjiirramuuti. Gaafa kana keessayyuu waan qe'ee Oromoo itti jiru kana namni kana dagatee namni background isaa Oromoo fi Oromummaa ta'e yookaan immoo dhuguma Oromoo dhumayyuu ta'uu baatee maatiin immoo kafira Oromiyaa keessaa qabu waan akka xiqqeen keenya jiru namni wallaaleen jiru. Garuu namuu irraa dubbachuun barbaadu beektee waan an taajjabu keessa akkuma biyyi nagaa ta'ee itti hundumtuu biddiriifsiisaa keessaa bahee kafana seeneetuma yaa'ee gala beektee. Garuu akka kun of sobuu dhabe of sobuun sana akka nama ga'u. Silaati wanni argaa jirru biyyi kun amma gara baay'inaan gara militariitti naanna'ee jira. Bakki hunda militariitu jira. Militariin kun biyyi tokko gaafa balaa hamaa keessa galtu mallattoon saayinsii akka barsiisaa seenatti sitti amma akka irraa haasofna akka Oromootis akkasee meeshaan waraanaa yookaan hidhannoon qaamolee garaagaraa harka galee jennaan qaamoleen tokko tokko ofii isaaniiti kan dambii ittiin bulmaataa qajeeltoo ofii isaanii qaban sun rakkoon qabu. Garuu maqaa isaaniitiin raawwatamu immoo uummata nagaati jedduutti miidha. Uummanni nagaa jedduutti saanduuch ta'e beekte. Saanduuchii nama jedduutti kanaaf wanni qe'ee keenya jiru ogummaa haasoftu namummaa beeku kan har'a bahidha beekte. Maaliif har'a bahidha? Akka saa ibidda dhalteedha sana ta'e. Arraabuuf hin guba, dhiisuuf ilmoodha. Inni namoonni qe'ee keenya obboleeyyan keenya akkanatti ibidda keessa jira. Bitaa mirgaan bar ijoolleen qabsaa'ota keenya ta'an kun ibidda kanaan akka nyaatamu namni fedhu jira. Namni fedhu hin jiru. Maal jennaan quuqamaa fi jaalala isaanirra ittiin ibidda baatan kana otoo karaa guyyaan fidee barri eeyyamtee iddoo wayii nuu qabatanii kana caala iddoo wayiitiin nu tarkaanfachiisu jedhee waan hin amanuuf silaa
warri nu caala dhageettii qaban warri dubbiin isaanii namni dhaga'u olittis gadittis dhageettii qaban maaliif akka nutti callisan rabbi kun haa beeku. Nutti callisuun qaban turan maal jennaan wanni dhugaa barbaada silaawuu akka Dr. Gammachuun faan jedhan sana bakka dhugaan hin jirre nageenya hin jiru akka jedhan sana namni dhugaa walii kennuu qaba. Wal tuffachuun yoo wal hin moone wal tuffachuun namarra hin jiru ture sila. Dubbiin keenya akka sana taatee malee gammachuu irraa hin qabnu. Har'a maal dhageenyaa boru maal dhageenyaa yaaddootti bullaa magaalaa Finfinnee keessa jirraa fi riiwwan sana raafna yoo ta'e kan hafe akka dorgomaa osoo hin taane akkuma lammii Oromootti akka ijoollee kaleessa borumaa kee turteetti gaafa agarru wanni amma itti jirru waan gammachuu sii kennu miti beektee gammachuu sii kennu miti eenyutti illee akka hartu dhabda kaleessa orma ittee guutumaa guutuutti ormaa baarta har'a bitaa mirga kan jiru nama keenya kanaafiini akka isaa ibidda dhaltee san warkaa taanee haasaa irraallee of deengessina dubbiin ugaluu dinnaanii madaa fi godaannisa qabannee otoo teenyu siyaasichi immoo ittuu godaannisaa fi madaa sana nutti baasa mala dhufee jennee filannootti deebine malee akka wanni qe'ee keenya jiruutiif jechallee kan baafannu miti naccoo dubbii nama dhowwa. Kanaaf amma asirratti nu ayyaanni Oromoo nu haa gargaaru namni keenya hundumtuu ayyaantummaa kanatti amanee waamicha lagaatiinis araarri qe'ee keenyaan bu'u dhugaadha. Giddu galtummaa lagaatiinis nageenyi qe'ee keenyaan bu'u namni kamuu ayyaana qe'ee isaatti deebi'uu qaba. Ayyaanuma qe'ee isaatiitu araara guuta. Ayyaana qe'ee isaa jechuun ani vaayiluun maaltu nu idduutti bade jennee walitti deebi'uu qabna. Waan nu idduutti bade sana gaafateenyee haasofne kanaaf namoonni gurguddoon nuti qabnu ayyaana qe'ee isaaniitti yoo deebi'an qe'een keenya nagaa hin bu'adhe yaada. Ammaa fi kanuma qofaan dubbadha dubbii keenya akka isaa ibidda dhaltee waan ta'eef jedhee si gabaabsa. Fayyaa ta'e barsiisaa olaanaa Damee Badhaasoo barsiisaa seenaatii akkasumas egaa nama siyaasaati. Barana dorgomaa filannoo marsaa torbaffaa miilana biyya kana keessatti adeemsifamu jirurratti nama hirmaatuuf deemudha. Yeroo kee kan qaalii kanarraa qusattee har'agaan waliin gaaffiif deebii akkasii nu laachuu keef maqaa daawwattoota keenyaan hedduun si galateeffadha galatoomti. Ulfaadha isinillee miidiyaa warraaqsaati bara rakkoo sanatti xiiqii keessatti hundeeffame miidiyaan kuni qaala'insa jireenyatii fi dhakaa darbannaa diinaa firaa hunda yaala dabartanii ammoo kana sarvaayiv gochuu keessan baay'ee sanirraa jaaladhe nagaa naa ta'a. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii addaa dhimma filannoo wal qabatee barsiisaa olaanaa Damee Badhaasoo waliin taasisnee kana fakkaatu ture qophicha qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Ambaayiluu Nachooti. Qophichi immoo akkasitti bareedee akkasin biraan gahuuf kan taasisee fi kan gulaalee Abtaamuu Barraatti waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna nagaan nuuf tura.